qimmiidhamu wallaggatu iyya quba gurra kaayyate yoo maali raayyaa tuqamu jimmatu iyyaaf jechuu si agarsiisa maqaan raayyaa jedhu galatoomaa ulfaadhaa raayyatti warri na baaftan ballo dhagaa jimma keessaa isatti dhalatte kajoo jimma keessaa shanangibee jedhamti shanangibee kuni steetiin shanan kuni geeraadha guumaadha limmu gommaa jimma ani gommatti dhaladhe akkasi walleen beekamtaa namni dhugaadhaa kamii kajoo kun walleen kun hedduu uummata keessatti beekama amma guutumaa guutitti wallee kana yoo dhiistee keessaa baatellee jechuudha hojiin amma ittiin beekamtu kun maal jedhama manzuumaa jennaan moo nashiidaa jennaan wallee si reeraa si bakka siifan tuttuqa tole yeroo nuti wallee wallimnu suni hoguma wallee qabaannee wallee ittiin galle akkuma beekamu hin cabne caba lolaan hin cabne caba tolaas cabne caba kamiinuu cabneeti facaane yeroo sana keessa artistiin Oromoo wal qabannee waan kana ceesisu irratti walii galle qabsoo Oromoo itti wareegamne itti eebbisaan itti du'u dhugaa qaba namni biraas itti du'u dhugaa qaba yeroon sun yeroodhuma itti du'an maaliif jennaan jiraachuuf jiraachuu dhaba isaaniiti nuyiifis jiraachuu dhaba keenya dhaga'i maamma siraachi nuyiifillee yeroon sun yeroon nuti keessa as dabarfachiisuudha qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuun hawwisoo irratti rarraate jireenya ayyaanaa beeyta jireenyaan ayyaanaa bakka inni itti bu'e bakka jirti awwaaleen beeytu arganneen awwaallanne eebbisaallee argannee awwaallanne bara kanaaf hundan kaafnu yeroo wallifamutti suni yeroo akkaan fokkiftu galatoomi abdii qophee si galtee galatoomi namoonni akkanaa baay'eetu jiran abdii qophee waan kana tarkaanfachiisuudhaaf agabuu bulee hojjeta walaloo qaasim barrootii ana ammas immoo aysaa halee dagaago dhukkubsataa isaanii dhageenya du'a isaanii immoo dhageenyaan ture hin jiru yeroo sana keessa yeroo hamtuu wayii keessa du'anii silaa nan gaafatadhaa oliin qabaa gadiin qabadhaan ture ta'aba nurraa qabu waan ta'eef jecha nuu kana leenjisuudhaaf baay'ee nurraa qabu abdii qophee immoo ta'abee fidee nu nyaachisee nur dhiitee anfaarriitii hin beeku wanta kan beeku wallee hin beeku an environmentiin keessatti dhaladhe environmentii wallee sanuu miti hedduun wajjin ta'abee yeroo nan sitti himuu barbaadu kuni yeroo keessa Oromoo tarkaanfachiisuudhaa jecha wareegama hamaa mataa keenyatti ol fudhanne yeroon sun yeroo Tsaggaayee Dandanaa karaa Sileeshii wajjiniin waan hamtuu sana hojjetee lubbuudhaan silaa tuuduuti nama jeesuuti Tsaggaayee du'a waan kana hojjechuudhaaf Sileeshii du'a Sileeshii nama Awustiraaliyaa jira nagaadhaan jira hojjechuun nama najjeebtu jechuun si agarsiisaa beekadhu gama tokkoon sa'a kana keessa abdii qophee amma dagatame kun nu nama afur taaneeti kan nuti awwaalle haati mana isaa gaaf tokko miidiyaa irratti asitti fakkaata dubbattee turte sirriidha si galee sana booda hunda keenya irra jira hunda keenya irra yakki jira yakki isii barbaadachuu dhabuun soofii keenyaaf isuma hin qabnu akkas hin qabnu reefuma ol kakaa jirra wannan komadhu jira garuu sababa abdii qopheetiin warra biyya alaa ba'anii doolaara 100 nama gargaaruu danda'an doolaari 100 nu biratti gatii qabdu abdii qophee dagatamuu hin qabne ilmaan isaa amma hattaa intalli isaallee amma hospitaala jirti garaa keessatti waa ba'ee jennaan operaasyoonii gochuu dadhabee anatu dheengadda dhaqee dheengadda xiqqoo si asiifachi jedheef malee qophaa kan koo dhuunfaa kootti jechuudha akka namaatiin utuu hin ta'in abdii qophee hawwisoo kana tarkaanfachiisuudhaaf ana Usmaayyoo Muusaati eebbisaadha Alamaayyoodha Muktaarii Barroodha Elfinashii Hirphaadha Omarii Zariyuunii birumatti galle jechuu dandeessa ceesisuudhaaf jecha kallattii nu kaa'u nu gorsu maalorratti nu lolu nu rukutu akkanatti tarkaanfachiifnes yeroo nan wallisee namni dhugaadhaa kame jedhe sun yeroo kanaa jechuu sitti muufi galatoom nu yaadachi saree sun eega kaastee tokko amma awwaa tokko inni uummata keenya beeksisuu fedhu walaloonii fi walleen tokko miti amma walleedhuma sana yoon akka manzuumaatti jedhe kan amantiiti jedhu yoon immoo akka wallee sanatti jedhe immoo walleedha jedhe sagaleedhaan jedhu malee jecha sanaanii miti jechuudha wanni wallee qabu walleen ulaagaa qabdi akka amantiittis islaama keessatti wallisuu miti minni dhorkame jalqabaa wallisuu jechuun sagaleedhaan waa jechuu miti minni dhorkame ulaagaasiiti akka namni feffeetee keessa hin galle umurii ilaalti ammoo immoo dubartii nama hawattu dubartiin kun nama hawatti yookiin sagaleen si dhagaanu sagaleen si sun kontaaktii dhiira godha waan adda addaa kana ulaagaa muuziqaa jala jiru san waan sheexaanitti waan kanaatu dhorkame malee walaloo miti walaleessuus miti inni dhorkame sun jechuudha kana adda akka baafatanu namni dhugaadhaa kamii abdii qopheeti
akeekkattu naa himi addaan wallaalee madaallinaan galle hundinuu namaa yeroo miilaan deemuun beeksisu unkaasaa malee eenyummaa keessaa gubbaan isaan ibsu eenyummaa dhugaa akkamiin beeynaa maaliin madaallee adda baafannaa deebiinaaf kennaa yeroon sun yaada dhuga yeroo nuti kooti ettee inni tirkattu si jalaa jigu yeroo ti furgaadha ettee nuti qabdu qallaa ta'e argamu yeroo ti qallaadha ettee qabdu garuu si wajjin hin dhaabbatu yeroo sana keessa jechuudha yeroon kun haluusa garaa borci jechuudha haluusa garaa gabbina qaamaa ta'a madaallee moo irree guddoo bal'ina qomaa kamimee walii dheerina hojjaati moo gabaabina ambayyoo maaliin adda baafannaa deebiinaaf kennaa kan haxarfate hunda xibaaru moo kana saasu moo gamaggamee tokko dubbatee kan nama quubsu gowwaa fi gamna kam gonfachiifnaa namummaa dhugaa gamam ramannaa deebiinaaf kennaa kana fakkaatti. gara manzumaatti deebinu manzumaa jenna ammoo nashiidaa jenna mee waan kana lachuu jirti nashiidaa wanti jedhamu waan hin beeku manzumaa jedhamu immoo nazmi jechuudha afaan arabeffaatti nazmi jechuun waan sagaleedhaan ati jechuu jechuudha sagalee beez godhattee ati waan dheeraa jechuudhaa fi kuni manzumaan kuni karaa keessa dhufte dheertuu si qabdi yoo tamma gabaabaa kanatti na gaafatte OMN oolee buluu isaati maaliif jennan karaa keessa dhufte qabdi laal walaloo baasuun eessayyuu jirti akka kanatti baasuun garuu wallorraa dhufte karaa jimmaas illee godaansi amma raayyaa amma sila jinneetii wajjin wal qabatti laal argeen wal afaan giraamerii nahwii sarfii balaagaa mantiqa ilmi islaamaa kana barachuudhaa jecha harargeen ees oromoo tokko taasiftee jiraachisuudhaafis beektonni islaamaa galatoomaa ulfaadha maaliif jennaan sila harargeen akka maqaanii bara Haile Sillaasee keessa maqaanitti ba'ee Yaharar fulaan maqaa qabdi beekadhu maqaa jedhamtu wayii qabdi harargeedhaanis Yeshawaa Abaluu maqaa qabdi beekadhu an kitaaba tokko kitaaba kifilii afurii tokko kitaaba Haile Sillaasee tokko argee qara'eera Haile Sillaasee keessa baatee jedhanii kitaabattiin sun yaarsi naayibaalee biheerasab as geenyee turre beekadhu akka warra Indiyaan warra Awustiraaliyaa keessatti baqee dhume sana baqnee dhumne ollee manzumaan ati kaafte kuni warri walloo roorroo ittiin himate ውሃ ላይ ሆኜ ውሃ ይጠማኛል ያዘኝ በሽታ ወንድም ያሰኘኛል እስኪ ፈልጉልኝ ሰው በሰው ይገኛል አማ የሮን ኩኒ ወሎ ወሲቺ ኦሮሞ ወሎ ዮሲቺ ዋኢሳ ቆራተሜ ጀዴ ማሌ ኢዳ ኡመተ አርአራ አናፊ ማመሰራጅ ረጅ ኢዳ ኡመተ አርአ ቤክቶ ተአራ ሃዮ ተአራ ወረዋ በሬስ ከኖ ኦሮሞ ጉቱ ተከጅሩት ታይ ከወሎቲስ ወኒሲን ኬሳስ ደበርፈተ ኮፓሲ ሲገሌ ዋንሲቺ ሂንቱ ቀሚን ዋንሲቺ ሂንቱ ቀሚን አመሌ ኩፈሜ አከጋራ ጉርጉዳ ለፈታ አጅሩቱ ጅራ ዋንታይፍ ነዝሚ ወንጀደሙ ፊ መነሺዳ ወንጀደሙ የሮና ዳንሲ ባሱ ሐሳና ሳቲ ነጌሳ ጉተሜን ጅራ ፈኔ ራማ ከነው ባፈዳ ነሺዳ ጀቹን ሞ ዋሪቲሚ ቀቡ አካን አመና ገሉቲ ሪቲሚ ዋን ቀቡ ዋኑ መኒ ሪቲሚ ረት ወጀቱ ቲውስቲ ቺክቺካ ስሎው ሬጌ ዋና ከና ጀደሙ ሰነር ሪቲሚ ዋን ቀቡኒ ነሺዳ ጀ ሪቲሚ ዘት መለስ ነው ጀተሙ የሮ ጀተሙ ኦፊ ሪቲሚን ቀብነ ማለ ኢነ ጀኒ ማለ ሪቲሚ ረት ጀተማ ኢኒ መንቡማኒ ሞ አካ ጌረርስ ናኖ ኬኛቲ ቹ ለማ ፈከኛ ፊ አርጌት ጅም ወሎቲ ኦካን ጅመቲ መንዙማቴ ማለ ወለገቲ ሞ ጌረር ሰበር አማ ጌረርስ ሙዚቃ ቀቡ ነምኔ ኖሮ ሪፈሜ እምበኔ ጀዶ ተኒ ሰተምበዳ ቂልቶን ከሬቴ ማለ ዲፖ ሚሊከ ማለ ጀ ኩሊን ደወሙ ሸሪዓ እስላማ ከሰ ሲገሌራ ድብ አፋ ዮን ጌረርዩ ጌረርስ ከሰቲ ሽለላ ጀደማ ፋምና ብራቲን ጌረርስ ኢንዶርከም eenyutu geerareedhaa fi maal jedhee geeraree qofa ulaagaansaa si galeera dubbe amma mirrii isaan argee manzuumaadha humaa isaatiif hoyyuu tibbee qabu jira gariin ka tibbee hin qabne jira kunis garaagarummaa qaba garaagarummaa qaba
dhufiitii akka amantii fakkeessanii dibbee fidachuun guyyaa siin keessa kaateen beeku. Yeroo Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam hanjashaa kan jedhamu jira. Hassaan ibn Saabit kan jedhamu jira. Wallistoota baay'ee isaa jira. Hanjashaan nama asiiti. Yookiin achuma irraan dhaladhee laata iyyuu namichi. Hanjashaan nama asiiti. Sagalee hedduu tola. Hedduu sagalee tola. Dibbeedhaan wal qabate seenaas akkasiin itti dhufteen beekan. Aaduma wajjin wal qabateeti akkana bal'atee. Wal qabateeti mana shaaxaa namaatiif tarii godhamte ta'a. Inni dubartiidhaaf hin taa'ama baay'isoo heelleen. Heelleen shiriyaadhaayyuu. Dhiiran hawaatiin malee. Kophaatti baatee dubartiin guyyaa cidhaa guyyaa aruusaa kophaatti baatee dibbee rukutattee waa jechuun suni sunnaadha. Godhamte duris godhamte. Si galteemi? Amma ati gaa walaloo heddumminaan barreessita. Albama guutuu yeroo baastu kana garuu uuma kee baastaa guutuu kana moo nama si gargaaru jira akkamiin? Manzuumaa moo? Yaa Rabbi gooftaa koo isa kana yuutuu roobuu beekuun qacace. Waan taanee jirruu fi waan ta'uu qabnuu fi akkatti jirru yoo laalte laal waan taanee turre yoomin haasa'e maa takka haasa'uuf hin ta'a yoon jiraadhe nan yoomin jalqabe ma tuulaa isaa tuulee kayetan kun yeroo wajjin wal didaa laata. Kun haala siyaasaa hawaasa keenyaatiin wal didaa laata. Kun uummata keenya nu jalaa kana godhaa laata. Kun kana godhaa laata jedhaatan tuulaa isaa barreesseen waan kitaaba tokko ga'u lafatti dhiisee waa xiqqoo isee qofa gabbaasa akkasi. Nuufaaree miti walaloo jettu takkaan dhagee Dooktar Zalaalamii jedhanii inni hogguu dubbatu sagaleen ammoo kee fakkaata. Waa'ee walaloo sanii mee nutti. Kootum. Nuufaaree miti duris quufnee hin barre. Maalummaa jireenyaa eega dhiifnee turre. Jireenya nagarre duunees hin dabarre. Maalummaa jireenyaa erga dhiifnee turre. Jaarraa tokko tarree kaan itti dabarre. Bara dhufu abdanna takka abdiin murre. Barumaan gadadoo malee waan agarre. Ijji cunqurfamaa imimmaan hin daarre. Yiikkifateen boo'u garuu ijji isaan qorre. Beela beela jedhu aaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre. Fuunfannee har'a geenye kan hin duuneef turre. Jireenyaan agarre duunees hin dabarre. Maal kan dur himna ree dubbiin akka lanaa takkaan nun dararre. Nu waan dhibe addunyaan nun barre. Beelaa nu daguugee bara meeqa ga'ee yoo biyyi hundi iyyuu eenyu nu dhaga'e. Erga namaaf loowwan dhumee biyyee ta'e kunoo abbaan irreereef kadhaatti ol ka'e. Inni kadhatamee dhufee biyya ga'e kaan ijaan hin argu gurrumaan dhaga'e. Takkaa yoom dabareen hirmaannaa nu ga'e. Nu godaanuun nuuf qaama ta'ee isiin kaan utuu biyya arabaa dhaqxee abbaa kootiin dhaqee waa'ee gibirii achi as ergaaf jettuu baarii nu jalaa fixee isiin kaan ambatu waan barbaadetti hojjetee isii kaan nama qalatee isii kaan nama galateeni utuma jirru akka waan hin jirree taane ummanni guddaan kun sa'atii akkanaa kana keessa misoomaa jedhamee waldaan misoomaa geetaa'uun galataa galatoomi geetaa'uun galata. Geetaa'uun galataa abbaa mana kiilolee raayyaa waan deemaa jiru kana agartaa naan jedhe. Gurbaa amma dachee jedhu kana geetaa'uun galataatu hojjechiise. Si galee geetaa'uun mana muuziqaa qofatu hin ta'ini saba kanaaf waa hojjechuudhaafis hamma ta'e tokko baay'ee nu wajjin laffa'e baay'ee nu wajjin ta'aabe ittillee diigame ittillee kassare. Ammas isheetuu kitilaa galatoome. Isheetuu kitilaa abbaa hawwii hoteeliiti. Gaafa nuu qabnu nurraa fudhataa birii 250 gaafa nuu dhabne nuu dhiisaa irra caalaa immoo jedhadhaa jedhaa itti hidhamaa itti roorrifamaa har'a garuu heddiinni jiru nama maqaa isaa kaasullee nagartu. Yeroo hamtu har'a qabsaa'an baay'eedha. Injifataan baay'eedha. Injifataan lakkoofsa hin qabu namni kaleessa dabarfatte garuu har'a namni maqaa siin da'u. Warra kaleessa roorrifamtee hidhamtee dichee nyaatti jedhu har'a garuu maqaa siin da'u. Si galee galatoomaa Hasan Ali galatoomi. Kan inni illee nan beeku ijoollee xiqqaana si'aa waan inni jedhu waan inni hunda sana hordofan ture. Qubatee keessatti waa'ee dhimma Finfinnee kanarratti dhimma ceesisuu kanarratti yeroo sana keessa isaatu pirezidaantiidha. Si galteetti dubbiin. Edaa namichi roorrifamaadha keessatti pirezidaantii haa ta'u malee achi dhaqeef achi hin jiru. Achi dhaquun achi san geessine. Of ta'ee achi taa'e kanatti roorrifame ari'atame galatoomiin jedhaani. Gara baandii bilisummaatti deebiname. Tole boo. Maali adatamee waan yeroo sana haala itti hojjechaa turtan fa'a? Yeroo sana keessa cabaa gaara keessaa dhufne gaara keessaa gisee dhufne jennu ijoolleen asii baandiin gadaa ijaaramtee ceesisuudhaa jecha wareegama hamaatti kaffaluudhaaf jecha wal gurmeessitee
baandii warra wantaati jira. Abrahaam jaallatan wajjin jira baay'ee. Gurbaan eelaa barreessa. Maqaa qabsoo kanaatiin jaarmiinii adda addaas nu keessa galee jira nu dhokate. Bofa sareedhaa bofa maaligaa waraabessa sareedhaan firoomee duutu. Waraabessi sareedhaan yoo firoomuu barbaade yoo saree nyaachuudhaa ba'e hin duuta jedhanii bar. Yoo yuuseen bartika akkasiin hin barreef keessa taa'ee duuta. Waraabessa sareedhaan firoomee duututu nu keessallee jarmii adda addaa keessallee jira. Sa'aa kana keessa isa kanas ofirraa eeguun diina mootummaa ofirraa eeguun hin jabaata bar. Mee akkam goote ofirraa deeta. Ati hidhataa miti. Mormaadha. Mee akkam taata. Sa'aa kana keessa obbo Alamuu Qixxeessaatii fi Shamsaddiin Abdoo obbo Baqqalee Dirribaa obbo Abdii obbo Laggasee Abdii obbo Abdii Gimbii maqaa isaanii kana irraa fadhi nama heeraati yuunivarsiitii barsiisaa yuunivarsiitiiti warra urjii gaazexaanutu bu'uureessa beekadhu Tasfaayee Dheeressaa ani keessaan qaba intinii tokkoon hixaa tokko keessaan qaba aksiyoona sana keessa sana jalaa boosanii ani hin beeku baandii bilisummaa jalatti hawwii urjii gaazexaa jalatti urjii gaazexaa dubbisuun immoo kutaatti yakka asii moonuma ba'a. Maaliif baasu beektaa isa achi ittiin hidhachuudhaaf asii nu hayyamanii beekadhu. Ani kaasetti nan baasa inni dhaggeeffate itti dhama. Asitti maaliif na dhiisan beektaa isa sana ittiin hidhachuuf. Nan beeka immoo itti hidhamuuf malee. Itti hidhamnee keessa dabarfannaaf malee nan beeka. Ragaan sii dhiyeessa. Tokkotu urjiin Tasfaayee Dheeressaa galatoome yoo jiraatte. Ammas kumsaa kan guyyaa tokkittiitti qubee na barsiise ijoollummaa kootiin. Kumsaa. Sigalee guyyaa tokkittiitti na barsiise. Guyyaa tokkotti maa kan kooti yoo innoo silaa na bira jira kan maaliin barataa oola riyaannoo naagalee maaliin biraa hojjedhare. Jarri kuni waan kana ceesisuudhaaf Tasfaayee Dheeressaa halkanii guyyaa fiigdeedha. Fiidega hin deemte Tasfaayee Dheeressaa ijoollee lubbaa borii. Ta'aabdee waan kana jiraachisuudha qabsoodha asii gaara keessaa cabne inni kaan magaalaatti galee inni kaan godaane maal yeroo sana keessa hundee asooseeshiniin obbo Zagayyaas fa'u shawaa kana obbarsiisuudha hundee dhaabanii Alamaayyoo Duroo kan jedhamu ijoollee Ambooti maastarsiidha Alamaayyoo Amboo Girmaa ammas obboleessa isaatiin itti fakkaata. Jarri kun Oromoo naannoo kanaa obbarsiifnu malee Oromoo naannoo biraa argachuu hin dandeenyu. Isaan kun ijoollee Tuulamaati. Obbarsiisuudhaa jecha sa'aatii jarri naannoo Finfinnee kana keessa maqaa waldaa gargaarsaati. Nyaata geessu dhugaatii geessu maa inni jennaan maal jedhanii barsiisu beektaa obbo Zagayyaas fa'u na dhaggeeffatu jiranii lubbuudhaan. Isaan gaafa duraa obbo Zagayyaas fa'u wanta turan Irdaataa Nama Astamaariyaa Koomishin ministeera turanii. Sigalee isaan warra Tuulamaati warra abbaa akaakuun isaanii seenaan irratti hojjetame kana hidda qabu hidda jabaasaa of keessatti dubbatti gadi qabu kanaaf waan kana gajjabeessanii namni gargaare Gammachuu Magarsaati baay'ee hojiidhaa yeroo ba'e barsiisuudhaa yeroo ba'e nama beekaa hunda Zagayyaas fa'u biratti agarta dhaqanii sa'aatii tirfii isaanii hojii hojjetu hayyoonni warri of hin daganne nu hambifachuudhaa ta'aa banu sa'a kana keessaa abdii qophee asii walaloo barreessa nummoo Tasfaayee Dheeressaa baandii bilisummaa baandii diraamaa baandii maal jennee bilisummaa waliin nu qophoofnee fi gadaarraa addaa miti tokko bara hojii tokko hojjenna. Baay'anneetiyye madarakii tokkotti ol baane yeroo nu jala nu hanqate innaan akka baandii bilisummaa goonii asitti ijaaru Adamaaruun Elfinesh Qannoo Zariin Wadaajoo Raayyaa Abbaa Maccaa Umar Suleymaan Eebbisaa Addunyaa Biqilaa Guyyataa Maammad Qoonxee Waarsituu Obsaa fandisheen baay'ee nutti intiin jedhu garuu inni dhufan hin hojjetan wajjinis yeroo garii siin sodaachisu hin kabalamasi umakkana akkanaati fandisheen warra biyyatti hafe keessaa sa'a kana keessa gabaandii bilisummaa ceesisuuf Oromoo ceesisuuf alagoonni diinaa jettee muciyyoo walliftu suni waan kana ceesisuuf Abrahaam Jallataa walleedhaan guddataa nama jedhamu guddataan sun gaaf tokko illee na rukute ani ijoollee xiqqishaadha. Ima si mataan jiru immoo garuu ijoollee xiqqishaa ka'uu ta'uu kan koo himachuufan malee. Biqilaa
waan kana wallee ilfinashii kennuudhaan nuyi barreessee nuu kennuudhaan farangaatti fudhatan seeta namni tokko namni farangaatti fudhatan jiru sadarkaa kana qabsoo artiidhaan ceesisuudha haasaan jiru 86 maayirraa jalqabee hamma 92 akka lakkoofsa biyyattii kanaatti ga'utti qabsoo kana ceesisuudhaan namni dhagaan buqqifne jiru hundinii cosu irratti walii galle waan sana keessatti jechuudha. Namni qaama koon nagane jedhu as keessa jiraata Tsaggaayee Dandanaa galatoom kana biratti ijoolleen warri amma akka Mulugeetaa warri kiiboordiin hin du'e maatiin isaa dhala ilaan iddees hin jirtu hin beekamu Mulugeetaan ijoollee Harari Mulugeetaa Taaddasee akkuma sanas immoo Mulugeetaa Garramuu jira nu wajjiniinis asiif achi ijoolleen abbootiin artii Geetuu Lammii kanneen gaddaa du'e abbaa qabeenyaa Ameerikaanii jaasarii keenya namoonni akkana gaa jara kanatu wal gurmeessinee wal ijaarree hawwisu kana ceesisuudhaaf Abrahaam Jaallataa achi keessatti na yaadadha guddataa barreesse immoo guddataa amman siin jedhu kana barreesse ijoollee Ambooti hindii fakkaatanii rifeensa luucaadha gurraacha rifeensa sirra ciisu tokko guddataa jechuun hindii bu'aa ammayyuu addunyaarra bakkuma jedhee galanii wallaale malee bubbeen ariitii hamaadha waan dhiisuuf waan dhiisuun hubatu waan fuudhuuf waan dhiisuun hubatu callaa fi baaqa waliin makee bakka hin taane kan qubatu maal seetan immoo haala ariitii kana nu gowwoomse beekaan of fakkeessee beekaaf nu gowwoomse doofaan of fakkeessee beekaaf gamnaa yeroo sana keessa Abrahaam Jaallataa maraatuu fakkaatee diraamaa ajaa'ibaa tokko utuu silaa viidiyoon sun jiraate har'a bakka inni har'a takka argeen beeku waan Oromoo Shawaa irratti naannoo kana irratti hojjetamu inni salgan gannaa kaafee qotee bulaan keenya qotee garbuu ennaan qotee bulee magaalaa kana keessa deemeti gabsi jedha ennaan baala gabsi intalattiin sun illee dhiyoo kana siidhaa afaan Amaariffaa irratti Finfinnee irratti hojjetu argeera intalli sun wajjin turte lama qaasiin wallaale baala gabsi jettee dhiyaattiin jennaan sintilau jennaan birrii tokkoo fi 50 ennaate jedheen jennaan ደህንነታችሁን ዛሬ ልታራገፉብን ጀናን ኦሮሞን ተሰ ላላጅር ተቆጴ ባፈጠሜ እንተለዱጋ ድራማውን አቀናቀና ፈዮ ጀታ ቱራኒ አዊሶም ቢሊሱም ባንዲም ቢሊሱማ ኦሮሞ ጨሲሱዳፍ ለፌት አይቱሬ ወልተጅሌ ቤክሳ ቱርተሜ ሐለቲ ወልተጅ ቤክሱታን ያማ ወንቲ ያደቱ ጅራሜ ማስተሪ ወልተጅ ነምኒ ብሻኛቴ ኦሞቸ ከበተይቲ ኦሮሞን ገላናነኛቴ ናንገላኒ ዲና ዋነን ቀቤ ዋነን ዲሱ ወላለ መራቀ ማለ dandeettiitti qabadheetti miti yeroon xiqqaa siyyuun baaruudhaan beeka qaata du'e umriin kee meeqanaan jechuuf yoowwan uummanni immoo siyyuun baaruudhaan beeka beeksisa isaa kana maa dandeettii kana ammaa uummachuun hin danda'amu hin jedhan ture edaa madirakiin dhiibbattee ol seenuudha hawaasa kana an yoo timma nama miliyoonii tokko tolbe jettee waa tokkottiin isaaf maaliif jennaanii rooroo uummata kan kootiitu yoo hawaasa fuulduree ka'u jiru na irraanfachiise yaadadhu rooroo uummata argaa hawaasa fuulduree ka'u jirutti waa himu maalirraa wanta jetta kanatu kabar gochuudhaaf nama beeksisanuu beeksisu dhabnee kabar gochuudhaaf keessa dandeettii sinan qabada booddeen of bare malee hin beeku taayilentii sana irratti hin guddanne waan ta'eef madirakii beeksisuu irrattanii guddadhee jechuu dandeessa yeroo dheeraa hamma baandiin bilisummaa jirtu sun fi baandiin gaddaa jirtu sun madirakiin waan beeksisaa ture beeksisaas wallisaas walaleessaas adda adda hojjetaa ture. Amma warra yeroo isa wajjin turtan amma namni wal quba qabdan jira yeroo ammaa kana. Rabbi koo hirphaa gaanfuree yeroo takkaan irraa muranne na gargaartee yeroo tokko bohaarsituu obsa maammashuu eebii galmoo warra yeroo sanaa keessaa quba qabnu keessaa warri nan daganne maa jarikaanis rakkataniiti malee na jaallatti ariinsiitu rakkateetu mayyina jalaa baqatte malee takka namni na jibben jiru. Amma gaa wallee keessa turteeti wallee yeroo dhistee baatu kana yoomin si mudate hin jiru yoomin bahe walli sun jirta haree yoomin bahe muuziqaan jalaa dhiise malee akka ani hin baane akkanatti yoo na beektellee Oromooni ani hin baane bara ittuma hin jira bara wannan itti jiru garuu ila amma fakkeenyaaf amantii kana ittiin haajoma maaliif jennaani wannan itti haajomu faa hedduufin itti haajoma amantiin kun eenyummaa koo irratti kan na jabeesse keessaayi amantumti kun iyyuu ragaan itti qaba ragaa adda addaan itti qaba of ta'uu keessatti na jabeessinaanani eegalee eenyummaa koo dura itti na jabeessu malee dubbatti na wantan goone dubbatti na harkifne kunis jira lammaffaa immoo akka gosaattis nuti gosa guddaan qacceen keenya
wallisuudhaan hin beekamu qaccee kabajamaadha amantii islaamaa keessatti ummata sheekiiti ummata abbaa gosa guddaati si galee gosti keenya amantii islaamaa beeksisuudhaan beeksifte malee ani bakkan keessaa bahe anu hin beeku akkanitti keessaa bahe nan beeka maali ni jarri achi taa'anii sheekoo mammalee roorroo ummata keenyaan agarre waan ummanni bahaa itti jiru waan shawaan nu jalaa taate waan arsiin nu jalaa taate waan baaleen nu jalaa taate waan gujiin nu jalaa taate waan walloon nu jalaa taate nagarre waan amantiin jalaa ta'e qofitti argan si galeera dubbiin silaa waan hin jedhe kana inuma jedhu obboleewwan akaakayyuu kootii keessaa jarka sheekoo ta'e illaniitu jiru nama walalooti isaan afaan oromootii miti afaan amaaraatiin miti afaan arabaatiin walaloo jabaasaa warra hojjetu keessaa jechuun amma mormiin si mudan hojii wallee kan namni beeku sanii fi amma kaatitti jirtu eenyu mudachuu facaatee dhumteeyo yaa rabbi gooftaa koo isa immoo tokkoffaa an tokkichaan hin dhiifne abbaan koo umuriin koo as gaheera nuti warra guddaadha nuti gosa guddaadha qaccee akkanaati qaccee abaluu abaluuti qaccee abaluu abaluuti gosti keenya takkaa waan ati hojjette kanaan hin beekamne abbaanii yeroo waa haasa'anu xaa godhanii sitti himan akka kan koo kana miti ani mamma siraaji maal na goote deetuma sitti waan hin jiru hundayyuu abbaan koo akkana miti ilmuma isaanii kana adabaan natti haasa'an an ilma keessaa iyyuu ilma quxisuu kurnaffaa kudha tokkoffaan an isuma keessaa garuu adabaan natti haasa'an na bira dhufanii finfinnee waan guduunfanii dhufanii galaanaa fidanii dhufaniiti yaa ilma koo hin geenye amma waan maalitti fakkaate seete waan bashannanaa jecha burraaqaa jirutti fakkaata babbaatti isa rasaasa jala deemaa jiru Mallas Zeenaawi gaaf tokko bakiraar saayoon bahisaat nu iyyatti yaallu nu jette sana dhuguma isa ibiddaan taphachaa jiru ta'uu hin beeyna kanaaf ababbaan dhufanii yaa ilma koo nan fafaa'aa jedhan maqaan na bada gosaan na bada jedhanii kallattiidhaan xaa godhanii natti naasofne jedhee naa galteetti gaanaa gala hubadhee irraa akka gaariitiin irraa hubadhee tole jedheen kallattii kaayyadhee jechuudhaan nan dhiisa jechuu ofittiin himee nan dhiisa kalas abbaa bareedaa kana dhabuurra si galteemi nan dhiisa jedheen ofitti himee qajeelfadhee ammoo madarakii beeksisuu maccaatu lamarraa amma gaafa alamuu qixxeessaa du'anuutti takkaan deema. Muuziqaan kun hedduu namatti tola. Keessaa bahuun kun akkamiin cimmoo yeroo keessaa baatee muuziqaa kana dhiistu kam ture mee haalli isaa? Dirree qabsooti malee nuyiif muuziqaa miti namaaf muuziqaadha isa dhaggeeffatuuf muuziqaadha isa dhaggeeffatuuf jaallata malee nuyiif dirree waraanaati warra yeroo sana keessa tureef dirree waraanaa immoo yeroo jirtu sitti tolee dhukaasa nuyifi muuziqaa beez gitaariin tottobaataa daseetii fi wanni nuti achirra jirru jenni sun baruutu silaa dookumentiidhaan waraabameera silaa ta'e bakka biraatti gale malee kuusaa yeroo sana yeroodhuma kana jettanii jettee dinqitaa bar amma wallisoota amma argan wanni kun keessaas dabarfachuu waan quba qaban ullee natti hin fakkaatu kanaaf dhiisuunsaa sa'aatii sana keessa dhiisuunsaa warri natti mufachuu dhiise waa hedduu laaleeti tokkoffaa hawwisoonni biraa godaantee dhoomte namni asafee nama gabaabaadha namni hin baatu kuni dhufee na gorsa mootummaan karaa naa mijeessa mootummaan karaa sii mijeessa baay'ee karaa sii mijeessee akka ati dudduba kanaan si barbaadeeti asii mana hidhaa si naqe ka'e asiin immoo akka ati baccabsitee baatu sii godhe karaa ati baddu karaa hedduu sii mijeessa. Anaafonni sababa ta'e waan hedduudha tokko gammachuu magarsaati gammachuu magarsaa yuunivarsiitiitti na waame yaa ilma koo humna qabda humna kan kee kana nan guddifadha duunu sitti duuna humna kan kee kana na jalaa fudhattee geessitee faranjii humna kana kuulii faranjii na duraan ta'in kuulii arabaa na duraan ta'in asitti karadhuuti listuraa xaadhuu nyaadhu gorsa jabaana gorse of bira na oolche yeroo hedduu ofitti na bute ummata kana argaa yeroo biraa godaantu ati maaltu sitti dhagaama hin godaanu hin jedheen yuunivarsiitii keessatti an jireenyi koo asi duuti kan koo asi gammachuu magarsa si biraan godaanu abadan jennaan adda koo kan keessa na dhungate hin godaanin gurbaanan hin godaanin yaa ilma abbaa maccaa hin godaanin maqaa abbaa maccaa at least yoo dhabde maqaa abbaa maccummaa kana illee nuu tiksinaan jedhe abbaan maccummaan sun nuuf jiraatu yoo dhabne maqaa dhaalchifnee mataadhaan duuna kanaaf wallee keessaa dhiisuun wanni naaf mormiin baay'een irratti hin ka'iniif bakka buufadheera lammaffaa hin fagaanne dhimmi hawaasa kootii rakkoo hawaasa kootii qabsoo hawaasa kootii irraa obboo dandeebine qabsoo roorroo ummata kamiinu ani roorroo ummata kamiinu roorroo kootii kanaaf
roorroo uummataa roorrifamuurraa sababanii wallee dhiisee jechaachi nan garagalchine jechuudha. Amma baqachuun mallattoo qabsootii miti. Hafuun mallattoo sodaatii miti. Akkas taatee turte yeroo san. Mootummaa jala galee ni jirti. Mootummaa jala galaa. Mootummaa jala akka galtas immoo maal ni beektaa? Tuulamaan lafa guddaa isaasirraa fudhatanii kaanii mana kaaree 500 sii kennu. An Oromiyaan kaaree 500 geeddaradhaa naman. Biyya guutuu asoosaadhaa eega ka'e hamma jijjigaa ga'uuni lafa kaaree 500 geeddaradhaan. Hin geeddaradhu. Hin geeddaradhu. Jiraadhe. Mee fakkeenyaaf kaaree 500 yoon si geeddaradhe. Siree namarra bulaa jiru irraan bulaa bara. Hanganuma. Sirba tokko irraan bulaa bara. Fooqii 500 ijaarte siree tokko itti irra bulta. Maqaa hawaasaa nyaattaa? Kanaa jettee. Maqaa seenaa nyaattaa? Maqaa abbaa keetii nyaattaa maal? Maaluma jetti namni abbaa kootiin gaafa san. Nan qaanfadha. Kanaaf abadan maqaa abbaa kootii sin nyaadhu. Maqaa lafee sin nyaadhu. Maqaa lafaa sin nyaadhu re'an. Malee qaadhimamuu ga'an. Eegan biyya keessatti hafe waan qaadhimamuu dhiisitti namni. Garaagaraan hin qaadhimame. Hundan dubbatan hundan dhiisanu. Hundan dhiisanus hundan dubbatanusi. Kana malee dhiisuun kanaaf namni biraa yaa'ee dhume baandiin gadaa meeshaan isaa saamame baandiin bilisummaa cabe urjiin cabde tasfaayee dheeressaa deeme gaazexaan urjii ijoolleen seefana balbaala riinti raayyuu biyya keessaa godaanee Israa'el sabboo qaafaan namuu godaanee cabne miti maal egaa jariinuu na dhiisuun maaltu rakkoo maaliif fidere dhiisuu malee. Yeroo tokko magaaluma Finfinnee keessa akkam baane si godhanii turanii waan sana akkam ture maalli isa? Baha qofaa miti. Na barbaadu turanii yeroo sana abtaamuu lamuu gurbaan tokko jira gurbaa mataa daabee tokko immoo kan amma Ameerikaanii jiru jira ijoolleen keenya daddanuu dhaga gariin numa kana bada dhaabbatu humnaanis maaliinis nama baay'eetu nu wajjiniin jira yeroo dhuma sana keessa magaalaa kana keessa akkan hin baane qofaa miti akka na qabachuudha jedhaniiti raayyaan jarri anuma kanatu yeroo gadi ba'ee uffata biraa uffadhe nama biraa sitti fakkaata. Anumti kun wanni kasiis baay'ee nama rakkisa. Baay'ee rakkatan nama dabarfatanii gaaf tokko faa makiinaa taaksii qabatanii dhufan. Akka ati makiinaa biraatiin jenne taaksii qabatanii dhufan taaksii quxurii tokko. An biraan dabarfadhee deeme. Jarri mana kan koo yeroon nan galateeffadha warra sana obbo Tsaggaayee Amaara isaan. Sigalee isaan warra Amaaraati. Tsaggaayee jedhamu haati mana isaanii qabalee keessa hojjetti mana isaanii kireeffadhee boroo isaanii jiraadha. Yeroo sana keessa bilbila manatti bilbilee gadi ba'ee dabarfadhee jarri tokko qawwee fudhatanii ol dabarfatanii tokko immoo fata sibiiliidhaan iyyi mana kootti ol goree maal inni jedheetan na jalaa kaasanii raayyaa ani ittiin wareegama mana kan kee cabsii firdi beetiin jedhanii makkalakayaan dhumnaanan hin cabuu mucaan kuni amma kunoo waggaa lama na bira jiraate takkaa isaan safaraan waa jedhu isaan manaan waa jedhu isaan namaan waa jedhu nama hamaa isa bira dhufu takkaa nagarre nama nagaa ta'uu isaa malee hin beeku jennaan ayi anta hin taaqaalle ka wucci የሚጫወተውን isaa taante attaaqam naan jedhanii silki mana kan kee firdi beetii tizaazii firdi beetiitiin malee akka hin cabne godheetan irra taara akka karaa kanaan dhufnee naan jedhe ayyee anis baradheeraa jedheetan achumaan deeme booda obboleettiin dhaqeetan hoteela wayii qabadhe hoteeliin qabadhe eessaa poolis xaabiyaa wayii bira hoteelatu maqaa isii irraan fadheera poolis xaabiyaa bira beekaan qabadhe maaliif jennaan poolisiin bakkeedhaa si barbaada malee of jala si barbaadu dhagaa isin warri poolisii addaatis isin bakkeedhaa barbaadu dubbiin isin jala ciisa mana poolis xaabiyaa bira kireeffadheetan taa'e achitti obboleettiin tottobaa taaddasa amma kanuma biraa immoo cidhas nan naqa namni nan argu maalis nan naqa namni nan argu irra caalaa isaa hin mul'adhu yoo madarkii irratti ba'e qoftee mul'adha dhaabni koos ammattii kana qaamni koos immoo isa akkamaa kana foon qabu miti hin qabu foon takka ofirraa hin qabu waan foon natti akka qalamii natti dibame fakkaata hin jiru bakka hin jiru uumama qalloo takka deema foon akkana dibameetuma dibatee foon dibatee deema yeroo sana keessa obboleettiin tottobaa taaddasee obboleettii Abrahaam Taaddasee kan beeraawi tiyaatirii hojjetu jechuudha. Dhaqeetan cidha tokko keessatti ol galee ani bakka hin jiru dhoksuu kan dhaqee ol gale. Ciini kuni naannoo beeraawi tiyaatirii kana. Hintalli kun taaksii qarshii 10 qabattee qarshii 10 egaa beeki dhiiran namaa wareegama. Qabattee dhuftee sargii sana dhaquu kan koo dhageessee dhuftee achi keessatti moobaayiliin hin jirure sargiidhaan weellifamaa jiru raayyaa qabamtee naan jette.
maaliif hin qabameen jedheen akka nama walitti kolfa fakkeessatan maaliif hin qabameen jennaan akkanaa dhufanii nama afur ta'anii sitti marsanii jiru akka tottobaan naa ergeemmoo tottobaa taaddaseen naa ergeemmoo dhaqiiti raayyaan baasii raayyaa qabameera bakka har'a nyaatameera raayyaa jedhe jidduu sanaa wareegama hedduu kaffalteetti ijoolleen keenya tumaanis eega sandaafaadhaa leencoo lataa dhufee galee jennaanii ijoolleen sandaafaatti hin guuramne gaafa ibsaa maniidhaa baasuu dhufe sana elfinash qal'oo annaqee gaafadheera sandaafaatti isan akka sana barbaadamu dhaqeen sandaafaatti gaafadheen elfinashiin mee yaadati ta'a anaa Abdallaa Suleeti wajjin dhaqeen maniidhaa sana keessatti akaayii geessee fi dhaqee yaadati ta'a nan hin beeku gaafa naqu mataan si haadamaadhaa of qabuun dadhabee maaliif wajjin hin ture waan ta'eef wajjin turre kan waan tokko wajjin dhiibaa jira waan tokko wajjin cunqursaa jira waan ta'eef mataan si kun irraa haadamaadhaa elfinesh jireenya hin qabdu roorrifamtuu siitachi keessa jirti sandaafaatti akkasitti argee galee yeroo kana keessa akkanatti dhufee yeroo barbaadamu kana keessa obboleettiin Abrahaam Taaddasee dafii as keessaa bahinaan jennaan yeroon akka kana jedhu jechuudha sorbeetanii nama sirbaa dabaalu fakkaadhee ijoollee muuziqanyaa bira dhaabbadhee harka rukutee maal jedhee argadheera jiratti bitaa kootiin mirga kootti argadheera fuula beeksisaa beekadhu sirba keessa galeen sirba kanaan marsee ooyisee bakkuma galee wallaalan asiin gada bu'u gubbaan ola ba'u maaliif obboleettiin Abrahaam Taaddasee taaksii naa fiddee jirti obboleettiin Tottobaa Taaddasee taaksii naa fiddee taaksii kanaani na fuudhii bayi birrii 10 sii kennaan jedheen birrii 10 yeroo sana jechuun gaa maal taatee naan jette namni immoo naan shakku ani ijoolleedha xiqqishaadha mataan koo kunis gaffaafaadha fuulli koo kunis goggogaa wayiiti taaksiin achumaan fuudhee hoteela na geesse haala akkanaa keessa turre magaalaa Finfinnee keessaa almuhim booddee keessa qabbanaa dhufee biyyaa bahuu irratti namoonni gurguddaan bahi malee duutaa kan jedhu wayii argan waan sidibuu abbaa ammaa aweetuu hoteelii Jimma Maammad Ahmad obboleessa isaa barsiisaa yuunivarsiitii Jimma Abdallaa Ahmad wareegama jarina wajjiniin kaffalanii abbaan fedhellee kaffalle wareegama guddaa yeroo sana keessa akkam taate jedhe na as keessaa bayi jedhee makiinaa chaayinaa namni wayii amma as jira maqaan dhahu makiinaa imbaasii wayii naa fidee dhufe yeroo amma ati na gaafattu kana keessa makiinaa imbaasii naa fidee dhufe cidhaa makadhuutii aruuzaan sigalte asii wandoo gannatiin dhaqee cidha dabaalii cidha booddee achi kai badii naan jedhe namni hundi hin beeku nama tokko lama qofitti beeka achi keessa yeroon sun hammaatteetti bakka yeroon hammaatteetti nam tokko asi namni hidhamee dhumeera biyyi nam tokko nafu du'uunis shilingiidha waa tokko rakkoon qabu abbuma barbaade kilse godhaa ta'umte Oromoo ta'e sabboonaa ta'e malee rakkoon hin jiru sa'aa kana keessa Abdallaa Ahmadii itti gaafatamaa lafaa itti gaafatamaa daandii baadiyyaati baala silxaanii OPDO keessa bakka jabaadha bulchaan tokkos astadaadariin tokkos walisoo maqaa isaan beekon immoo isa maqaa isaan beeku walitti himanii Abdallaa Ahmadii isaa namni tokko immoo as jira naggaadee wayitii maqaa isaan dhawu amma daldalataadha amma jarri kun walitti himanii raayyaan akkana goonee dhabaa jirraa waliin jedhan dhabaa jirraa maala goonure OPDOdha beekan dhabaa jirra maala goonure akka goonu jennaan hin baafnaan waatti guduunfineeti galaawee guduunfinee habaatu deemee dhaqee Keeniyaa dhaqee lubbuu isaan bifatee asa deebi'u malee hin deemu jedhee dide hin habaafnu waliin jedhan ani hin ba'u gammachuudhaaf waadaa seenee jira gammachuu magarsaatiif hin ba'u jiraan kuwaasi du'aan kuwaasi hin ba'u jedheen ofitti himee jira amma yeroo jedhe akkana jettee munaa walii galtu manguddoodha namoota keenya hayyuudha naaf yaadde OPDO keessa taa'e namni kana hunda namaa yaadde jedhamee yaadamu naaf yaadde garuu warri OPDO keessa baay'ee warri naa yaadan baay'eetu jiru maqaa yoo dhahinaan jettees nan dhaa namoota baay'eetu jiru warri yeroo sana keessa waan gaggaarii naa godhan kana nan bahaa jedhee tan baroodha jedheen makiinaa chaayinaa naa fidee keeppii gurraacha tokko wajjin naa fidee sana booda akka hin shakkamne footoo kootu maxxanfamee jira bakka hundatti nan barbaadamaa TV waan hundaan hin barbaadamaa waan an hojjedhes jabaa isaan beekuwan garuu hojjettee kan koo alumaan dhagaa malee waa guddaa godheetis miti maalin gochuu danda'a awwisoodhumaan yookaan immoo akka uummanni siyaasaa hamileen isaan kuufne gochuu malee waan an godhu kan biraan qabu jennaani asii yeroon asii waldoo gannatiin hin naqa jedhee waldoo gannatiin sargii dhaqee achi ol deebifnee karaa Adaamaatiin dhaqee adeemu yeroo jedhee achiis naan jedhanu kuyyaratti makiinaan garagalee an caccabe dhaqab jireenya fayyaa koota akkatti jiraatu dhabee deeme cabaan koo amma isatti wallaana maree hospitaala kam galtarii Raayyaa Abbaa Maccaa sa'aa kana keessa halas
arrafuudhe Maammadii Ahmad abbaan awweetu bunnaa beetii arrafuudhe bultii ofiitti murteesse hojii ofiitti murteesse jireenya ofiitti murteesse mindaa isaatti murteesse siyaasa isaatti murteesse siyaasa mataa isaatti wareegama takkaan jirre kaffale maal godhe seeti ana caccabaa eddeenitti wallaanamu hin qabu hin barbaadama bakkee kana Abdallaa Ahmad obboleessi isaa gurmuutti na baaddate kuyyera na cibsaniiti jaarsoo qaaphatoo namni jedhamu nama arsiiti achuma haadha manaa saddeessi turte raayyaan rukutamee jedhee maraate haadha manaa gate jaarsoo qaaphatoo jedhama shufeerii wayitii natti fakkaata ammayyuu namni sun fuudhee ol na qabee gan na qabee hamma makiinaan dhufe makiinaan biraa lafa keessaa qotamee hin ba'e beekiyan namni tokko hin du'e shamsuun hin du'e limmu inni haati manaasaa munaan ammallee lubbuudhaan jirti hin madoofte maamtu jira namoota baay'een wajjin nama walisoo bulchaa walisoo na wajjin jira inni bakka inni bu'e hin beeku lafa keessaa qotamee awwaara keessaa hin ba'e makiinaan narra gaggaraagalee amma qaamni kun bakki kun cabaadha. Sigale sa'aatii sana keessa qaamni kan kokunuu asiinis urataadha ashagamee jedhe booddee eessatti ashagama garu yeroodhaa yeroo hamtuu kana anoo finfinneedhaa badeen ba'e jaraa sila na baafte eessatti hin deebi'ee galare sa'a kana keessa Maammad Ahmad abbaan awwayitii hoteelii wareegama guddaa hamma kana hin jedhamne kaffalee bakka silaa hadha fuudhee miti namni hadha fuudhee mee cabaa maalitti godha mana isaatti na galfatee diinqa isaa keessa na kaa'ate diinqa aruuzaa keessa ji'a lama na qallabate. Obbo Moggaa Firrisaa nan galatoonfadha Moggaa Firrisaa fidaa jedhe dhaqanii ittiin mari'atan raayyaa addeetti wallaanamu qabe eessa Afrikaa hospitaal Afrikaa hospitaalii keessa Moggaa Firrisaa qofa qabna Dooktar Moggaa Firrisaa meedikaalii Maccaa lama keessaa isaan koreedha ana beekani gumaa tokkos beekani ani nan wareegamaa fidaa jedhan anis wareegama isin kaffaltan kan isin wajjin hin kaffalaa fidaa jedhan amma hospitaala quxuruulatti as kunoo takbara idii fuula dura jira yeroo sana amma hin jiru Afrikaan fuula dura lidataadhaa gadi achi nageessanii achi nagalchanii kan namni shakka hin barbaanne jeneraal Qumillaachoo Dajanee ilma isaatu dhukkubsatee achi jira yoo kifilii biraa qabne kifilii fattashamaa ilma Qumillaachoo Dajaneeti yoo jedhame immoo namni hin fattashu jedhanii algaa tokko cinaa dhaabanii dhibamaa keenya nu jalaa dhibame asuma sibira nu faciisuu jedhaniin nan galateeffadha isas namicha san haciisu jedhe siree namaa keessa sireen hin dhabamne Abdallaa Ahmadii fi Moggaadhaaf sodaate amma yoo qabame akkamitti cibsitan maqaa eenyuun galmeessisan yeroo yeroodhaan riippoortii godhama hospitaalli eenyutu achiisee jedhame hospitaalli Oromoon dhaabbatte Addisuu Mikaayiliidha sababa kana diigame bar gurbaan madoon tokko dhufee asitti diigame jennaan qarshii miliyoona meeqatti kassaranii bar doktoroonni Oromoo hospitaala dhaabbattee turte bar hin teenye namni muhim Maammad achitti wal dhaanamee ji'a hamma ta'e ona wal dhaanee achii fayyee ammoo hin baanee sababa kana biyya keessatti hafe. Haalli amma jiru maal fakkaatame? Anaaf moo akka maalii haalli jiru januudhaam haala jireenyaati moo qilleensa siyaasaati moo qilleensa biyyoomaati moo qilleensa finfinneeti moo haalli jiru baay'eedha keessaa addana baasi haala Raayyaa Abbaa Maccaatti jiru moo haala artiinitti jiru moo haala manzuumaati moo haala ramadaanaati. Haalli siyaasaa. Waa'ee siyaasaan beeku warra siyaasaa ogeessa siyaasaa gaafadhu. Manzumaa xiqqoorra nu buustamne. Kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jedhanii manzumaa keessatti nanii warri siyaasaa nawame kun siyaasaadha malee manzumaa maaliiti naan jedhaniiru. Yaa imimmaannachaa jedheetanitti qopheesse maal akka dheetani bar si galee nyaataa bu'aa jedhan yaa imimmaannachaa likkinnaas gabbaallan balammaduut zaachaa jedheetan qopheesse kana dhimma hawaasaatiin wal qabate waan baay'een qopheesse addan beeku. Kanaaf xiqqoo wanti yaadattu hin jiru sammuu keessa jiru. Ana caalaan deemu asitti dhaabbadhu wannaan obbolee waan kiyyatti dhaammadhu waanan dur jedhe amma sitti deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaaladhu rabbii na arga kan keessatti gubadhu wallaahi lubbuu koo sirraan qusadhu. Ramadaana gaa dabarsinee jirra amma garuu waan ramadaanaa waan tokko kaasna amma yeroo ramadaanaa kana. Akka amantiitiitti amma fakkeenyaaf maaltu jira waan jiru maali namni nyaata hedduminaan qophaa'aa ramadaana kana. Nyaanni hedduminaan kan qophaa'u kana garuu hirmaannaan dhiiraa keessa hin jiru nyaachuu keessatti hirmaannaan dhiiraa jira malee. Amantiin kanarratti maal jedhama fakkeenyaaf dubartoonni akkasitti dadhabuusanii akka amantiitti wanti jiru maali dadhabbii kana keessatti. Gaafa Aishaan diinqa keessa radiyallahu ta'ala anhaa waa qopheessitu ergamaan rabbii bare reettii faayilmuu fi bar bakka firiimorkiin keenya isuma sana maanuwaaliin keenya isuma sana achi deebiin ilaalla jechuudha bar
gaafa isin mana keessaa hojjetu isaan mana haxaa of turanii bar wanni isaanii hojjennu uffata faa hodhuu fi harkaan moodeliin keenya isaanii waan ta'eef jecha jechuudha akka amantii ramadaana dabarfate silaa waan akkasii ramadaana keessaa haasa'ama maaliif jennaan eega ta'e booddee tun ta'in utuun ta'iniin dura tokkoffaa ramadaana keessa nyaanni heddummaatu si yeroodhuma jalqabumayyuu ramadaanni baatii soomaati malee baatii nyaataati miti maaliif waa qaala'a maaliif wanni qaardaan gurgurama ramadaana keessa ummatatti qaardaa waggaa 20-30 bakka itti baaftee ramadaana keessa gurguratte maal ummata kana gowwaadha moo maa inni akkana jechuuf beekadhu akkasii miti dubbiin sa'aatii kana namni ofitti deebi'ee of yaadachuu jalqabaayyuu waan gurguramu sineef argee wamatti haajumu saraayyuu reef argeeti amma bitate sheekotii warri durii darfate qorree abbootii keenya kushinaa galuu dhiisi kushinaa ilaaluun nuuna uriidha ilaaluun waan dhufe kophetti ilaalta sheekotii durii keessaa nama akkamii jira beektaa sheeka tokko maqaa isaanii na rabbi rahmataa godhuuf du'aniiru haadha manaa isaaniitii gaafa fuudhan warqii bitaniif warqii bitame kana gosii isaa takkaan laallesan shuuf sheekii akkasii ture aguuggatanii taa'u mi'a jennaani haati manaa isaanii gaaf tokko warqii kaatanii morma isaanii bakka mul'atu godhanii as ba'anii jennaani maa inni calanqisaa warqii arganii hin beekanu sheekichi maa inni calanqisu kun isinirraa inni calanqisu kun maa inni jennaani warqii ofiinaa bittanii gaatanii wallaaltanii anoon beeku warqiidhuma isin beekne uffataa jiraadha jedhanii kutanii gatan hin jaallatu abbaa mana isaanii warqii isin narratti hin agarre warqii isin narratti hin beekne uffataa jiraadha inni wal salphaa jedhanii kutanii nama sheekii kanarraa dhalatte miti arra garuu jaarraa 21ffaa keessa waa hedduutti imtihaanamta bultii keessatti bultiin wasaasaadha gamaa gamana qabama bultiin akkatitti bartee miti akkatitti bartee jechuun maalini akkatitti kaalcherii abbaan kan kee sababa shamiiziin kolleettii isaanii xurate jedhanii warra kabalanu sanaa miti lakki haati manaa keetii iddee haadha manummaattis haadha manaati iddee hiriyaa haasaattis hiriyaa dubbiiti iddee wajjin karaa deemuutti maa dhiira biraati wajjin deemti waanuma qabdii barisas kubbaa seenyii wajjin taphatti maa dhiira biraa barbaadatti moo waanuma barinnis garuu dhaggeeffadhu iddeen ilmoo kee abbaa ta'us bakkuma sanaa miti yeroo kana yoo harka qalleeyyii ta'uu baate xiqqoo si waa wayyaa nama haadha manaa keetii gargaaru godhatta sinuma kamiin hoyyuu haati manaa keetii yeroo tokko ilmuudhaaf haadha ta'a yeroo tokko kushiinaadhaaf daaraadhaaf wanta ta'a yeroo tokko dhirsaaf haadha manaa ta'a yeroo tokko shariika maalii ta'a yeroo tokko gorsituu ta'a yeroo tokko kana keessaa is fuunaana maa eenyutu irraa qabagaa maa isiidhaaf eenyu qaba isiin obboleettii dhiiraati yeroo haadha manaa keetii jettu sana obboleettii kee dhiira fuudhee beekadhu akkasuma akkasimi akkasi obboleettii kee dhiiraa kennitee obboleettii dhiiraa of biraa qabdaa akkasuma akkasimi dubbiin asuma irratti raawwate kanaaf jireenya mana keessatti wasaasaadha inninis mataansaa yoo nama isii gargaaru hin qabne nama keenya baay'ee nama gargaaratu hin qaba nama mana miicuu hin qaba mana hiriyaata keenya keessaa jechuudha nama moodelii namaa ta'uu danda'u jira nama mana keessaa waa bilcheessu jira waa bilcheessuun eenyuun hin hawriidhaa hin ta'u eenyu siin jedhe dhiirri waa bilcheessuun diinqa galee waa bilcheessuun hin ta'u foon muruun hin ta'u eenyu siin jedhe shungurtii cidhuun hin ta'u eenyu siin jedhe maa lakkii bontaane fakkeenyaaf garuu warri amma amantii barsiisu dirqama isaanii bahu jiranii waan kana barsiisuu irratti fakkeenyaaf dirqama itti gaafatamummaa qabaan warraatis mana keessatti waan jiru barsiisuu jiranii. Nani teejjaba dhiiraa haadha manaa ilmaan teessifte haadha manaatiin loltu kan waatti darbattu faa jirti bar obboleettii isaa dhiiraa kennee obboleettii dhiiraatti waa darbataa baras taa'e yoo amma fedhe aarti awwannan dhaamsanii TV OMN irratti hawaasa keenyaaf qabu hamma feete oo aarti ilmoo kee biratti haadha manaa kan keetiitiin tu waa jechuu baattee baay'ee gaariidha ilmoo kee biratti haadha manaa keeti yoo wal loluun xabi'aa kee ta'e yoo haala kee ta'e ilmoo kan kee loluun dhaalchisanii borisiinis isiin durba abbaa manaatiin loluu dhayte ilmoon abbaan manaatiif haati wal lolaa guddifatan barboor namaa wal loltii beekamaadha qaama jireenyaa seeti akkuma kanatu jireenya seetii beekatu. Barsiisonni amantii dirqama isaanii bahuu jiranii walumaa galatti yoo halaallu ta'e fakkeenyaaf bahuu jiran jechuun danda'u. Kanaan jechuu barbaade maaliif amma ibsa majlisni kanaan dura baase keessatti waa'ee koronaa wajjin wal qabatee maal jaa yeroo namni haxxiffatu akkanatti afaan cufachuun shari'aa keessa jirti waan jedhu ibsa baase wanti kun hanga amma hawaasa kana barsiisaa hin turre jechuudha. Waan akkanaaf amma fakkeenyaaf koronaan dhufnaan baruu qaba waan keenyaati kun qaama amantii keenyaati fakkeenyaaf nama dhiisi gaala dhukkubsattuu gaala fayyaatti makinaa jechuun shari'aadha itti makuun haraamare maaliif gaala biraatti dhukkuba dabarsiti namni dhukkubsataan koronaatti na fiddee gaama waa'ee raayyaarraa
Ishi baroodha. Dhukkubsataan dhukkuba darbuu yoo qabamee jedhu kophaatti wallaanamuun shari'aa islaamaatti qaama amantiiti qaama koronaan fidee miti wallaanuu keessatti dhukkubsataan kophaatti wallaannatuun dhaamsa ergama rabbiiti ilaal dhukkuba daddarbuu yoo dhufte kophaatti bahee wallaannatu inumaayyuu masjida dhufuun immoo haraamaayyuu dhukkubsataan sun dhukkubsataan masjida dhufuun irratti haraama godheeyyuu as dhufnaanii inni ofii isaatii boqitaatii qaba maaliif dhukkuba dabarsuu dhufe tokko lammaffaa ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam dhukkubsataan biyyaan bahin yoo alatti dhukkubsate inni ala jiru sittiin galiin jedhanii kuni hadha dhageenya nu dhukkubsataan maali biyyaan bahini jennaanii dhukkuba fuudhee biyyaan baageessaa jedhan biyyaan laal qaama nama hin beeyneetiif yaadani namatti dhayitu sana haa qabamuutiin qaama hin beeyne sanaaf yaadani fakkeenyaaf yoo naannoon kun naannoo dhukkubnitti qabame ta'e asii bahee harargee dhaquun anarrattu haraama laal. Hojiiwwan hawaasa gargaaru bakka garaagaraa irratti bobbaateeti hojjechuu jirta. Gargaarsa kan amma eessa argataniiti kan amma namoota gargaaru jirtan. Mana laga xaafoo ijaaruu mana baalee 19 ijaarree kennineerra mana 20 meeqa seenne humna dhabneetti dhaabne gargaarsa eessa argattanii isa jedhu amma sa'aatii hamtuu kana sa'aatii dhukkubaati namni zakaas sadaqaas nutti kennate jennaan fuunee isan qabne afaan kaa'uudha sa'aatii kana keessa namni namuma sirraa isoon argadhe birrii kun yoon argadhe birrii kurnan kan kee geessee nama birrii kudhan hin qabne geesseetan kennee fi haara galfachiisa hammuma kana haasa'an malee wanti biraan jiru. Waa'ee zakaa egaa kaasne amma zakaa kana namni akka amantiin ajajutti baasutti jira fakkeenyaaf amma maali warri qabeenya kun dhuguma akka amantiin ajajutti zakaa kana kan baasu yoo ta'e nama hiyyummaa keessa baasuun hin danda'amu. Zabara Umar ibn Abdul Aziz nama zakaa fudhatu dhabanii zakaa qofittiirra shoof barri sun dagaagina keessatti har'a gaaneeti miti bara sana keessa nama zakaa fudhatu dhabaneetiyyi qurxummii qalanii qurxummiidhaa baharii keessatti irraa gaafatamne jedhanii qurxummiidhaa wanta godhaa turan zakaa hojjetanii islaamni waan inni hojjetee darbe waan ajaa'ibaa qofa hojjetee darbe isteediyoomii adda kubbaadhaaf qofaaf jecha ijaarame kana islaamni dur dimashqiin keessatti farda namni gate tushtaadhaan qabamee dhukkuba tushtaa jedhamti dhukkubni farda dhukkuba daddarbuun farda qabamte شوف إسلامي وين جت توري استاديومي جارنيتي استاديومي كان كيستي ولتي قبني دمشقين كيستي فرديهم مقابلو تجتي كلبما مالي في قرارة تيجا هم فرد قوفه بيه فرد إننا إترجتي دوجة سارة تيجا قارم تيجا ده غافة إنه بدأ بقرو أما إني دوتي تيجا قرارة تيجا تا إسلامني نما ديسي حيوانات بلينسا الله تيجا تسابه زكارة كناف زكان فريمورك كيسا فريمورك كيسا قد إيسا جرا زكان أما نمني نمو كالتو بيكون هيرا فكينيا زكان على زكان كان كونا مكوداني كنو جاي يون نمس شاني موتورم سودة سي إجري برا دوفتو أكتي زكاة نيتو سكوتشو نملك أم برانجرو بر إلال أكتي زكاة نيتو سمو كفايونا لنا دروم سادة نمو وجين زكاة نو لمن تيبر سيجاليرا ربين إلا يو ورا بيلينا بري كمان تجرو مليونا ورا بري كمان تجرو بري مليون ده نمكان الرا نما تكو إجري دو فوقني زكاة نيتو كوتشو نندي سا كانوا Raayyaa Abbaa Maccaa namni dhugaadhaa kamii wallisuu namni hin beekne amma manzumaa kanaan kan beeku yeroo Raayyaa Abbaa Maccaa walleessan akka wallise beeku wanti si mudate jira mee maal siin jaa namni yeroo waan san yeroo dhagahu. Na arrabse namni na arrabsu nama ulaagaa arrabaa guuttatu miti si galee raayyaa akkanaa jedhee na arrabse nanan iyyanii amma safara isaa Afrikaan qaba yoo safara isaa Afrikaa qabaatti barii rakkatu itti kenneen biraa deemanis amma namni anaan irree isaan irree jedha waan san as dabaluun barbaadu. Hedduun si galatuun faddagaa dhumarratti mee qophiin keenya qophii Finfinnee shuu jennaan maqaa isaati. Waa'ee Finfinneetis wanti jettu yoo jiraate dhumarratti achumaan daawwattoota keenyaafis dhaamsa. Finfinnee mudannoo tokkoon qaba mudannoo tokko itti kan namni hin dhageenye. Kotoraa lola wahii kotora ture. Naannoo dhiyaa Harargee mudannoo sanallee dubbanne takka lola kana bu'aarsituu obsaa walliftuu nama walliftuu taate gaafa sana waraan obboleessisi Gurmeessaa jedhama Gurmeessaa anatu hooggana si galee muraasa kiyya jala jiran amma jara kana muraasa konkoo jalatti dhaqeetanii irri barraa kaase maaliif waardiyyaadha lolli tokko yoo bakkatti ciiftetu dhufee si qabee hin haftu baaragdee kaata yoo waardiyyaan hin kaane waardiyyaa yoo ka'e dura arge garuu namni dura arge dura dhukaasa namni dura dhukaasa dura ajjeesa walii galee
Kana halkan sa'atii 8 walakkaa in ta'a. Dabareen kan gurmeessaati. Kan waardiyyaa qabatu. Gar tokkoon gurmeessaadha. Gar tokkoon immoo intala tokko kan duute sabboontuudha. Isiin illee miseensa gameetti nu dura turte. Miseensa gameetti gaara keessatti duute lola irratti duute. Ammas eenyuun abbaa ta'e wayitii. Amma waardiyyaa kana kaasuudhaan aniin kee hidhadheen jira. Hidhannoodhumaan hin jira qophiidhaanii. Shakkiin qabu gurbaa kana haala isaan beeku. Guyyaa wajjin oolla. Hawwisoo irraa bultumi inninis. Anis hoogganaa hawwisoo irraa bultumi. Isa kana bakka qabsiisuudhaan hidhatanii intala sana jijjiiruudhaan kan bakka qabattee eegaa jirtu qabsiisuudhaan hidheen naqee gurmeessa kan waardiyyaan si hin jedhin naqee miilaan itti bu'e. Gurmeessaan kee hin baaragaa. Qawwee of hirkaa qaba. Qawwee yeroo bitatu cancaluma bal godhee beekta lolarra hin jira ofse. Cancaluma banatee jechuudha. Cancala banatee na duukaa. Innaan ciibsaa jedhanii yoo na argaa jiraate hin beeku ijoollee baakkooti. Ciibsaan kun bakka qabadhu naan jedhe. Mucaan lola hin beeku. Amma dura lola jajjabaan irra mudan. An lola keessan